Jirra jirtu wardoftoota hawwiyyee SM Entertainment hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan jaalalaa fi kabajaa qilleensa ramaddee isin bira haa ga'u jechaa guyyaa har'aa viidiyoo gabaabduu viidiyoo ajaa'ibaa isinii dalaguudhaaf innis maali yoo naan jettani siinqee wanti kun siinqeedha. Siinqeen aadaa Oromoo keessatti waan ulfaattuudha. Dubartiin takka siinqee qabattee yeroo baate waraana lolaaf bahe siinqee kanatu deebisa. Siinqee tana alaabaa faajjii kenna ganamaa alaabaa adda bilisummaa Oromootiin akkasitti bareechifadhee jiraan. Alaabaa kan hedduu jaaladha. Alaabaa dhiigaan dhuftee dhiigaa abbootii teennaatiin dhuftee akkasitti kun bareechifadhee ni jira. Dura dalagee isinitti mul'ifnee kun akkasitti dalagee ture. Kinoo kanaan qalamii kanaan dalagadhee qalamii alaabaa faajjii bilisummaa Oromooti. Kun immoo diimaadha, kun buleedha. Dura dalagadhee isinitti mul'ifne xiqqoo yeroo qabuudhaafi kun akkasitti dalagadheen akkanatti dalagadhe mana keessatti deettanii warri dalagachuu feetan dalaguu hin dandeettanii akkana bareechifattanii jechuudha. Warri siinqee manaa qabdan siinqeen akka aadaa Oromootitti akka aadaa keenyaatti waan gudduudha. Haadha langaati jechuudha siinqeen haadha murtii ta murteessitu siinqeedha. Sirna gadaa Oromoo keessatti jechuudha. Haala kanaan akkasitti bareechifadhee siinqeetii yaan dura dibadhee kunuun amma isinimatti mul'isuudhaafi. Akkanatti bareechifachuu dandeetta siinqee teessan jechuudha. Akkasitti bareechifadhee jira. Yeroo biraa uffata aadaatiin uffadhee akka hawwalee teennaadha siinqeetitti isiniif dhufa. Akkasii isinis akkanatti bareechifadhaa alaabaa faajjii keenya ganamaa alaabaa adda bilisummaa Oromooti akkasitti bareechifadhee jira. Namoonni mana keessan teettanii hojjetachuu dandeettan dalagadha. Namoonni nu hojjedhu jettanis isiniif hojjechuu danda'a. Warri feetan akkan natti himattanii isiniin jedha dubartoonni teenna. Akkasii galatoomaa turtii haga amma kan wajjin turu keessaniif hedduu galatoomaa baay'ee isin jaaladha. Hundi keessanuu baay.